aanaan na boojite du'a na oolchite tuna mana goote ana abdii koo fixe himimmaan lolaasu naa dhufte ka Yesuus maqaan kee ulfaatu aanaan na boojite du'a na oolchite tuna mana goote ana abdii koo fixe himimmaan lolaasu naa dhufte ka Yesuus maqaan kee ulfaatu abdii kutee ta'e bonyaan na argite nanda damne na baatera manaan argike abdii kutee ta'e gaddinaan na argite nanda damne na baatera manaan argike na gargaarte asin na geesse karaa hundaanu waadaa seeneera naafati gargarin baanu na gargaarte asin na geesse karaa hundaanu waadaa seeneera naafati gargarin baanu anaafati gargarin baanu anaafati gargarin baanu anaafati gargarin baanu anaafati gargarin baanu tanan beka waa'ee koo qabdaaf akeeka nan gattu yoomiyyuu kanaafaan obsee eega naaf tanan beka waa'ee koo qabdaaf akeeka nan gattu yoomiyyuu kanaafaan obsee eega idiraan baay'atu sin deemu fannoo kee dura ya tokko dhufee seenaa kan koo si jijjiira ana orman beekumsi malee michuu garaa koo fayyisuun dhiisinii gooftamaa marmaan koo ana orman beekumsi malee michuu garaa koo fayyisuun dhiisinii gooftamaa marmaan koo dadhaabee duuba koo laallaan na argite waa'ee koof abdiin kutaanne matina falmite faarfatama maqaan kee faarfatama fakkaattiin qabu gitnii kee eessatti argama jaallatama maqaan kee jaallatama fakkaattiin qabu gitnii kee eessatti argama kabajama maqaan kee kabajama fakkaattiin qabu gitnii kee eessatti argama faarfatama maqaan kee faarfatama fakkaattiin qabu gitnii kee eessatti argama jaallatama maqaan kee jaallatama fakkaattiin qabu gitnii kee eessatti argama kabajama maqaan kee kabajama fakkaattiin qabu gitnii kee eessatti argama akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadha akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadha akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadha 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 sin argadhe waan guddaa
siif qabibsuufi jechatu nan dhokatu dhugaa jiru dubbachuufis keessa kootu hin boqotu keeyyoomuu nan dubbadha naannoo haalli jiru utuuta fi kennaa laannee ana baraan kan jiru keeyyoomuu nan dubbadha naannoo haalli jiru utuuta fi kennaa laannee ana baraan kan jiru utuuta fi kennaa laannee baraan gadaafa utuuta fi kennaa laannee anoon argadhu ifa utuuta fi kennaa laannee afaan guuteen dubbadhu utuuta fi kennaa laannee boqoo kooliin qabadhu anaaf jettee dhiiga kee akka dhibaayyuutti dhangalaafte 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 seenaa koo tolchite dukkana koo ibsite sinna baasee birmadu oteetta kan gammadu seenaa koo tolchite dukkana koo ibsite sinna baasee birmadu oteetta kan gammadu ayyaana kenna ayyaanomsite ayyaanomsite ayyaana kenna ayyaanomsite ayyaanomsite ayyaana kenna ayyaanomsite ayyaanomsite ayyaana kenna ayyaanomsite ayyaanomsite jaalatamtoota saba waaqayyoo nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu akkuma agartan amma mana barumsaa Addis Katama magaalaa Ambootti argamnee jirra innis daa'ima qajeelaa Magarsaa nama jedhamu akkasumas armee isaanii Aadde Biraanee waliin mana barumsaa galmeessisuuf kutaa tokko galmeessisuuf asitti argamnee jirra kallattii garaagaraa namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu namoonni baay'een keessan toora FB biratti akkasumas peejii koorratti namoonni baay'een keessan kanaan dura quba qabdu jedhee yaada mucaa isaanii qajeelaa Magarsaa mana barumsaa galchuuf waan deemnuuf turtiin keessaan nu waliin maaltu sirra daanna baasa nan yoomillee hin bareedu jireenyi koo anaaf si'i malee dadhaabee duuba koo laallaan na argite waa'ee koof abdiin kutaanne matina falmite farfatama maqaan kee farfatama fakkaattiin qabu kitni kee eessatti argama jaallatama maqaan kee jaallatama fakkaattiin qabu kitni kee eessatti argama kabajama maqaan kee kabajama fakkaattiin qabu kitni kee eessatti argama farfatama maqaan kee farfatama fakkaattiin qabu kitni kee eessatti argama jaallatama maqaan kee jaallatama fakkaattiin qabu kitni kee eessatti argama kabajama maqaan kee kabajama fakkaattiin qabu kitni kee eessatti argama
jiran fuula koo dura abdii jira. Abdii jiran fuula koo dura abdii jira. Kaakuu jiran fuula koo dura kaakuu jira. Kaakuu jiran fuula koo dura kaakuu jira. Abdii jira fuula koo dura abdii jira. Abdii jira fuula koo dura abdii jira. Kaakuu jira fuula koo dura kaakuu jira. Kaakuu jira fuula koo dura kaakuu jira. Tole waaqayyo carraa nuuf laatee akkasitti namoota dadhaban, namoota rakkatan, namoota kukkufan na wajjin lafaa kaasaa kan jirtan waaqayyo lafa jirtanitti baraaf jireenya keessan haa eebbisu, manni keessan haa eebbifamu, hojiin keessan haa eebbifamu. Akkasumallee aadde Meetii Toobo kanaan duras maallaqaan nu deeggaraa kan turani ammas mucaa kana deeggaruudhaaf mana barumsaa akka isaan galanidha kan isaan taasisanii jirani. Uniformii isaa, dabtarii isaa, boorsaa isaa qabatee kan nu gargaaran isaan waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu. Ammallee kallattii gargaaraan hojii kana nu wajjin hojjechuu kan barbaadan, nu wajjin warra kukkufan lafaa kaasuu kan barbaadan keessan nama jajjabeessaa, nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifama.